buzeef takkee adda kan taasisu Oromoo ma Finfinnee keessa oolee Finfinnee keessa hin bulle keessaati isaan tokkodha. Garumoo Nan sobee Finfinnee ooltu galgala galtu. Lamaan isaaniiyyuu hamlee guddaadhaan olaanaadhaan jaalalaan naasimadha. Ayyee. Buze. Nagaa. Nagaa. Oolmaan bareeda. Akka bultan. Maalii chaarjii fixanii sagaleen keessanis moolaariin keessanis irra nagaamu. Nagaama sagaleen keenya nagaama miti. Mee ofii keessaniif amilee ofii keessaniif. Maaliif moraaliin doolarii irra caala waan ta'eef kitaaba tokko barreessuu jalqabuuf mata duree filadheen ture. Gadda Dr. Guutuun gaafa dhufanii gammachuudhaan erga gaafa sanaati mata duree kitaabichaa filadhee dhiiseera amman barreessu jechuuf jedheetan Dr. Gammachuun gaafa kaanii haasaan ittiin fufaan jedhe. Mata duree kitaaba kooti isin itti himu nagaamu sagalee isaanii. Eeyyeedhani rubar. Mata dureen kitaaba kooti ani lammaan barbaada isin immoo na barbaadaa'edha. Barreessu moo dhiisu? Elaa xiqqoo miskoolii godhaniiru. Ani immoo kitaaba amma kan Dr. Guutuu fa'i isaan doktara akkasumas miidiyaa garaagaraas ni beekna. Kitaaba tooftaattiin biiliyoneera ta'an jedhu barreessee xumureera. Garuu waa itti maxxansu dhabeen lafa kaa'ee jira. Garuu egaa dura akkaataa hojjetan isaan nutti agarsiisaniiru. Yeroo baay'ee wajjiniin akka obboleessaatti akka abbaattis wajjin haasofna waan taaneef dhaloonni kun beekuu qaba. Keessumaa waa'ee kitaaba irratti. Anaaf siin baay'ee nu fayyada kitaabni dinagdee kuni. Anaaf siin barbaachisa bara. Yeroo baay'ee gara koomedii keenyaatti hin galle amma yoona. Isinis hin kolfine. Hin kolfitu miti? Kolfuu qophaa'aru. Bakka abbootiin taayitaa gurguddaa fi abbootiin qabeenyaa baay'ee jiranii kolfi oriijinaalli hin jiru. Hamileen oriijinaallis hin jiru. Bakka qeerroo uummata keenya bira gaafa takkis hin jaalladha. Ammatee hamilee qaba. Finfinnee keessatti mooraalii dhabnaan immoo Oromiyaa guutuu mooraalii dhabsiiftan jechuudha. Kanaafuu waan akka ajaa'ibaatti nama kofalchiisutti himne isiniin jedheeta. Finfinneen kan Finfinneetti nan deebi'aati. Uummata baay'ee qabna hin jiru kan keenya gitu dureessa baay'ee qabna hin jiru kan keenya gitu kitaaba Dr. Guutuu. Qarshii miliyoona baasee eenyu kan bitu. Uummata baay'ee qabna hin jiru kan keenya gitu barreessitootas qabna hin jiru kan keenya gitu kitaaba Dr. Romo qarshii miliyoona baasee meeqa kan bitu. Mee of ta'a dargaggoon hundi keessanii. Mee of ta'a shamarran hundi keessanii afaan keenyaan dubbisne beekumsa argannaa of tuffachuu keenya nuti qarshii sassannaa. Uummata baay'ee qabna hin jiru kan keenya gitu barreessitoota qabna hin jiru kan keenya gitu kitaaba afaan Oromoo meeqa kan bitu. Akka baay'inaatiif immoo akka baay'inaatiif Taasisaa Birrootu amma ka'ee ol jedhee nu argeeti amma uummatuma kanaaf jedhee tan asii salaaleedha bara tiraanispoortiin hin jirretti miilaan Harargee dhaqee lemoo qilxoo hojii walitti dabalameedha. Oromoo jajuun hin barbaachisu al tokko wal qeequun gaarii dhannee isin keekna maaliif wal hundachiisoo abbaan saayetu jira otoo hin jiraanne ta'eeti jijjiirami kun hin dhufu ture waan ta'eef kanaaf hamilee keessaniif. Harargee dargaggoodhaati. Bariyummaatu gabrummaadha dhabaan firaanu jibbamaadha dhabaan firaanu jibbamaadha dafqa ofii nyaachuun gootummaadha dhibaa'ummaan bar gadhummaadha 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 boorsaa duwwaan joorii lakkii dargaggoo harka qullaa kooruu dhiisi dargaggoo
carraa hedduu Qabna. maaliif yeroo Gumna akka kabbootii keenya gajjennee hojjennaa kottu dargaggoo. Oromoo koo Pim pim kottaadhoo koo tin tin dargaggeessaa maaliif teessaa bam bam dhibaa'ummaan tin tin nu balleessaa pim pim kan moofaan dhufe moofaan taaksii oofaa kan moofaan dhufe doofaan taaksii oofaa kan moofaan dhufe fooxaan veetii oofaa kan moofaan dhufe fooxaan veetii oofaa ormaammaaf jenna doofaa nutu doofaa ormaammaa jenna doofaa nutu doofe hojiidhaan dafqa qofaan hundi dhufaa hojiidhaaf yaada qofaan hundi dhufa kan fagoorraa prim prim as dhufanii utoo hojii pim pim tuffatinii tin tin waggaa lama pim pim yookaan sadii trin trin mataa isaanii pim pim qaqqabanii tir tir lafa keenya bitatanii fooqii irraa wey wey tarreessanii nu caalanii duroomanii pim pim warran keenya bareedanii goofareefaa filatanii pam pam irribaayyuu inkaanii wey wey cireedhaafuu pim pim fiishkaadhaanii tin tin fiishkaadhaanii fiishkaadhaanii kan moofaan dhufe doofaan taaksii oofaa kan moofaan dhufe doofaan beetii oofaa ormaamaa jetta doofaa nutu doofaa baraa barnoonni kan jijjiirama beekaa beekumsi kan jijjiirama baraa beekumsi silaa yoon taane daabboo silaa barachuun keenya seegaa eegsii daabboo kan moofaan dhufe doofaan beetii oofaa kan diidaa dhufe yeroo gabaabduu gidduutti nuti jedha keenya immoo asuma ta'a maaliif beetu yeroo baay'ee Oromiyaan kun jiituu bareedduu waan taateef magariisuma ishee ilaalleeti nuti Finfinnee keessa oollaa warri kaan keessa nus hojjechuu qabnaa diinagdeedhaan ijaaramuu qabnaa namni diinagdeedhaan gabroomee waa hundaanu dhukkubsatee hin fayya qabsoo kan diina deebisuudhaafis maal barbaada taankii barbaada taankiin immoo birrii baankii qabaachuu barbaada yoo qabaanne maal goota kanaaf humni diinagdeedhaan waa hunda keessa jira jechuu kooti bareedeen dhufni anar dubbaddaa dhugaa waaqayyo bira qabaan beeku gaash qattitaadha ana fokkisee dhufee elaa kan na bareeche xaalqaa gabbinati Ameerikaa miti yookiin Ijiptu tarka keessaa qaba miti isinis sharfee tokko sharfee cabduu keessaa hin qabdani dubartii cimtuu Oromoo tokkotu Nasi Closity ette boolee gubbaatti bantee dubartii cimtuu akka adde maammee kanatu harka rukutaa fi maaloo takkee akka itti bareechee dhufe kopheen kaadheeru 16,000 ilaalaa itti barreesseen dhugaa rabbiin agarsiifachaa deema ati 16,000 deemtaa ay naa kanas ta'e irraa naa hir'isi lakki rakkina qabu 16,000 saddeet furannaa naafati tokkummaa mee dhumarratti waan jennu qabnaa akka jedha Moraalii tokkoon qabdu baalaansii zeeroo taanaan buukiin kee kan moraaliin kee cabu gaafa deegdee dhabde diinagdee guyyaarraa guyyaadhaan diinagdee kanaaf haa taasifnu qabsoo kitaabaan iccitiisaa nuuf kaa'ee jira Dr. Guutuu Teessoo maal qabayyoo irriba diiftee bariin kaatee anga jajaa oltu karaarra jajjabaate nama hojii taate sheemiin beektuu ofiin ommiite eenyuun keekta kan duroomtee cheekii yulaattu cheekii Dubaayin maaliif harka eegda bara gatiin samiitti ol kaatu foon kiiloo tokkoof kumni baatu ati rafaa oltan naqaatu Kaani dafqee tokko immoo itti dafqee kuma calleessa ishee salkan tokko balleessa kuni jiruun taatu dhageessa kuni jireenya akka jaldeessa si gorfadhee yoo dhageesse ol qusadhuu yoo dandeesse mallaqa irra itti qoosnu gaafa rakkoo boo'an oollu kun sin baasu
Kusimbaasu laki kusimbaasu. Kusimbaasu laki kusimbaasu. Kunumbaasu laki imbaasu. Galatoomaa ulfaataa. Ala xumura daqiiqaa tokko xumura irratti hojjetanii kan durooman qofa mootoon taane hannaanis garaagarummaa nu gidduutti warruuman jira waan ta'eef isaanitti simnee dabarraa. Kan dafqee tokko taa'ee nyaata. Piirim. Tokko dafqaa jiraachuu dadhabee shiroo giddii nyaata. Piirim. Duri hattuun firan qabu yoo ate si jasa saalfata. Amma qaanii sin beekanii seeruma aneeyyamamee laata. Amma qaanii sin beekanii seeruma aneeyyamamee laata. Kan dhufes qabsoo keenyaan dhufe. Tole. Jijjiiramumti jedhamu carraaqqii hunda keenyaan dhufe. Arrabaalee utuu beela'uu boolee irraa tokko qurxii nyaata. Harargeen kootuu beela'uu torbeetti reeqalee nyaata. Kan akkasiitu dabbaraa isa akkasiitu dabbaraa beela quufatti dabbaraa. Kan akkasiitu dabbaraa isa akkasiitu dabbaraa. Kan akkasiitu dabbaraa. Nu gootanii madabbaraa. Dhiisaa qooddii ni dabbaraa. Beela quufatti dammaraa. Tokkummaatu itti jarjaraa. Leebaahullaa. 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 Maaliif? Leebaahullaa. Warri duriis leebaahullaa. Ammas gariin. Leebaahullaa. Nu godhanii boorsaa gullaa. Nu godhanii boorsaa gullaa. Halkan abjuun cooma nyaachaa bullaa. Barii garaa hooqaa ollaan galiidha oolatan baabadii. Galatoomaa ulfaataa. Yoo deemnee isin dabsala. Galatoomaa. Tokkummaan jaalalli kitaaba dubbisuun qaroominni itti fufuu qaba. Itti fufuu qabu.